raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu, garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Badii fi buqqa'insa hidhattoonni Amaaraa lixa Oromiyaa irratti Oromoo irratti raawwachaa jiran. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa haqaa hanqii akkam jirtu. Hidhattoonni fi finxaalayyiin Amaaraa faannoon machii babal'ifannaa lafaatiin uummata Tigree wayita waraanuuf qophaa'aa turanitti sana xumuranii wayita deebi'anitti akeeka isaanii galmaan ga'uuf inni kaan salphaa akka habaqii akka ta'e akeekaa turuu isaanii miidiyaaleen hawaasaa walharkaa fuudhanii ijoo dubbii gochuun ni yaadatama. Wanti sun amma qabatamaatti raawwatamaa jira. Hidhattoonni Amaaraa Oromiyaatti duuluu qofa otoo hin ta'in uummata Oromoo irratti ajjechaa suukaneessaa ta'e gara jabinaan raawwachaa qabeenya isaa saamaa fi barbadeessaa manneen jireenyaa isaa ibiddaan gubaa lafa irratti dhalatee horaterraa buqqisaa jiraachuu gurri dhageettii eega aadeeffatee oolee bubbuleera. Uummanni Oromoo kallattiiwwan daangaa naannoo Amaaraa daangessu irratti argamu kallattii lixa aduutiin uummanni godinaalee Wallaggaa giddu galeessan uummanni Shawaa Kaabaa fi Shawaa Ba'aa akkasumas Shawaa Lixaa qaamolee dhimmi ilaallatu mootummaa biltiginnaa Oromiyaa irraa furmaata argachuu baatullee gochaawwanii fi rakkina humnoonni Amaaraa kunneen irratti raawwachaa jiran hadheeffachaa dhufuusaa himachaa tureera. Egaa sagantaa haqaa hanqii irraatiin gocha jibbisiisaa humnoonni Amaaraa kunneen lixa Oromiyaatti raawwataniin uummata qe'ee fi qabeenya dhiisee akka baqatu dirqama irratti xiyyeeffachuun qorannoo miidiyaan Addis Istaandard taasisee qindeessinee isiniif dhiyeessina. Akka nu waliin turtan abdii qabna. Oromiyaa gama lixaatti godinaalee Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti walitti bu'iinsi eega uumamee bubbuleera. Humnoonni Amaaraa qubattoota Amaaraa bakka jiraatan da'oo godhatanii wal gurmeessaa hidhatanii hidhachiisaa akka turan jiraattonni godinaalee ijaan argaa kan jiran ta'anillee marii finxaalayyiin waggaa 2 dura zuumidhaan taasisaa turan irratti ogeessota ijaarsaa bataskaana ijaarsisan fakkaachuun Amaarota akka gurmeessanii fi hidhachiisan odeeffannoon miliqee ba'ee ture ragaadha. Egaa yeroo kanatti qotee bultoonni Oromoo kumaatamaan lakkaawaman qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafamaa jiru. Duulli olola kijibaa miidiyaaleen Amaaraa qaama qabsoo taasifatanii Oromoo irratti adeemsisaa jiran Oromoo addatti yakkamaa abaaramaa fi gadaanaa yoo taasisu hubatama. Adii gurraachessanii dhaadessanii maqa xureessirratti yoo bobba'anis ni dhaga'ama. Qorannoon Addis Istaandard kun garuu haala kana madaalarra kaa'ee kijibdoota saaxila. Jalqabumarraa harki hidhattoota Amaaraa gochaawwan walitti bu'iinsaa fi buqqaatii Oromiyaa lixaa keessa jiraachuu ragaaleen ni agarsiisu. Namoonni Addis Istaandard godina Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irraa buqqa'an kan Addis Istaandard bilbilaan qunname haalicha akka ibsanitti qaamni uummata qe'ee isaan irraa buqqisaa akka malee ajjeesaa akkasumas mana jireenyaa fi ooyiruu midhaanii gubaa jiru humna hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhufe. Jiraattonni godina Wallagga Ba'aa akka ibsanitti qe'ee isaan irraa kan isaan buqqise hidhattoota afaan Amaaraa dubbatanii. Mootummaan warra haleellaa kana raawwatan irratti tarkaanfii homaatuu osoo hin fudhatin qe'eetti isaan deebisuuf carraaqaa jiraachuus ni komatu jiraattonni. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo akka jedhanitti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa gaafa gurraandhala 5 bara 2014
Daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota 30 ta'an ganda Botoroo Booraa keessatti ajjeesan. Kun biyyuma mootummaan jirutti ta'e. Jarreen kunniin manneen jireenyaa abbootii warraa 64 gubuu maddeetti saamichaa fi qabeenya barbadeessaniiru. Jiraatan aanaa Abee Dongoroo eenyummaansaa akka hin ibsamne gaafate tokko akkas jechuun Addis Istaandarditti hime. Hidhattoonni Amaaraa aanaalee Abee Dongoroo fi Jaardagaa Jaartirraa walitti dhufuudhaan dubartootaa fi daa'imman dabalatee namoota 20 haala suukaneessaadhaan ajjeesan. Namoota reeffi argame malee namoonni achi buuteen isaanii dhabame hedduu akka ta'anii fi kanneen keessattis dubartoonni hedduun ukkaanfamanii butaman akka argaman maddi kun ragaa ba'a. Miseensota isaanii jalaa badan 2 barbaaddachuuf jecha hidhattoonni Amaaraa kunneen walitti dhufuun gocha gara jabinaa akkasii raawwachuu kaneeru ragaan kun subii ganama otoo nuti irriibarraa hin ka'in dhukaasa nutti banan. Namuma argan hundarratti dhukaasaa turan. Manneen hedduullee oduma namni keessa jiruu guban. Warri hafne lubbuu keenyaaf baqanne jechuun waan uumame dubbatan. Jiraatan biraa haleellaa kana jalaa ba'anis dhukaasatu irriibarraa na dammaqse. Manneen gubachaa namoonni immoo lubbuu isaanii baafachuuf asiif achi fiigaa turan. Anis yeruma sanan maatii kiyya wajjin ba'ee baqadhee jedhan. Itti fufuunis manni isaanii qabeenya guutuu wajjin akka jalaa gubatee fi horii 16 akka jalaa hatan dubbatan. Reeffa 19 eega awwaallee booda reeffa 2 kan biraa argine. Mataan namoota 9 qaamarraa citee iddoo biraatti argamuu dhaga'een jiraa jedhan. Namoonni dhokachaa jiraachuu ibsan kun akka jedhanitti humnoonni nageenyaa uummataaf birmachuu akka qaban, qabeenyi jalaa hatame akka deebi'u, akkasumas manneen isaanii gubatanii fi qabeenya isaanii barbadaa'eef beenyaan kaffalamuufii qaba. Qe'ee keenyatti deebinee jiraachuu barbaanna. Namoonni yakka kana nurratti raawwatan seeratti akka nuuf dhiyaatan barbaanna. Hangasitti garuu bulchiinsi fi qaamoleen mootummaa dhimma kana furuuf hin yaalle. Kanaaf ammallee baqannee sodaa keessa jirraa jedhan. Amajjii darbe keessa godina Wallagga Ba'aa aanaa Guutoo Giddaatti namoonni 100,000 fi 28 ta'an hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin buqqa'uu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa odeessee ture. Walitti bu'iinsi humnoota Amaaraatiin uumamuun himameef kun amma aanaalee godinichaa biroottis babal'ateera. Jiraattonni aanaa Sibuu Siree fi Limmuu akka ibsanitti saamichi hammaateera. Manneenis baay'inaan gubachuu irratti argamu. Sababa kanaan maatiiwwan hedduun ijoollee qabatanii rakkachaa jiru. Fakkeenyaaf namni Kaalifaa jedhamuu fi abbaa ijoollee 7 ta'e tokko qeesaa aanaa Sibuu Siree ganda Dalloo Kojimmaatti argamurraa erga baqatee baatilee 3 lakkoofsiseera. Kaalifaan namoonni haleellaa isarratti raawwatan garee hidhattoota afaan Amaaraa dubbatan akka ta'e ni ibsa. Nureebanii mana keenyas guban. Achii booda magaalaa dhiyoo jirutti baqanne eega jedhee boodas haa ta'u malee hawaasni nuti itti baqanne nyaataa fi waan barbaachisu nuuf dhiyeessuu hin dandeenye. Buqqaatonni gargaarsa dhabanii rakkatan guutummaa aanichaa keessa hedduutu jira jedha. Namni Ibraahim jedhamus akkuma namoota kaanii walitti bu'iinsa aanaa Sibuu Siree keessa jiru keessa baqachuun yeroo ammaatti qe'eessaarraa kiiloomeetira 700 ol fagaatee godina Harargee ba'aa jira. Ibraahim akka jedhutti bulchiinsi aanichaa rakkoo nageenyaa achi jiru osoo hin furin gara qe'eetti akka deebi'an isaan dirqisiisaa turuu dubbate. Akka Ibraahim jedhutti lolichi waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa mootummaa Bilxiginnaa gidduutti qofa kan daangeffame osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota Amaaraa gidduus jira. Osoo waraanni akkanaa bakkichatti adeemsifamaa jiru akkamitti qe'ee keenyatti deebina? Akkamitti deebi'aa jedhamna jechuun gaafata. Haaluma wal fakkaatuun haadholiin harma hoosisan haleellaa hidhattoota Amaaraa kanaan lixa Oromiyaa irraa buqqaanii magaalaa Adaamaa ganda Kurfaa kan turan yoo ta'u, buqqaatonni gariin bakka kanaa kaafamanii ganda Saqaqalloo masgiidatti akka daataniif geeffamaniiru. Gariin garan beekamnetti faffaca'aniiru. Ragaaleen namoota lamaanii akka agarsiisanitti namoonni 14,000 ol ta'an aanaa Sibuu Sireerraa buqqa'uu quba qabu. Bulchiinsi aanaa fi qaamoleen nageenyaa namoota walitti bu'iinsa baqatan iddoo waraanni jirutti akka deebi'an dirqisiisaa jiru. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Limmuu keessatti hidhattoonni afaan Amaaraa dubbatan haleellaa gaggeessaniiru. Jiraatan aanichaa sodaa nageenyaatii eenyummaasaa ibsuu hin barbaanne tokko amajjii 16 bara 2014 subii ganama hidhattoonni afaan Amaaraa dubbatan ganda keenya irratti haleellaa banan jechuudhaan Addis Istaandarditti hime. Hidhattoonni kunneen aanichatti qabeenya uummataa saamaa namoota manneen jireenyaa isaanii waliin cinceessaniiru. Bosona dhiyoo jirutti baqanne. Namoonni 50 abiddaan gubamanii ajjeefaman. Kaan ammoo rasaasaan galaafatamuu dhageenye kan jedhan jiraatan kun
Ka'umsi hidhattoota Amaaraa kanneenii aanaa giddaa ayyaanaa iddoo Andoodee Gichaa jedhamurraa ta'uu tilmaamu. Buqqaatonni aanaa Limmuus akkuma buqqaatota aanaa Sibuu Siree manneen isaanii gubatee maatii isaanii dhabanii mootummaanis akka isaaniif hin birmatin himatu. Jiraatan aanaa Limmuu tokko yoo dubbatan ijoollee koo sadin dhabe amma bosona keessa dhokachaa jirra bakka dhaqnu hin qabnu jechuudhaan birmannaa dhabuu fi waan gochuu qabanillee wallaaluu dubbatan. Hidhattoonni kunneen loon 30,000 hatanii akka oofatan namni maatii isaanii dhaban kun ni eeru. Jiraatan aanaa Limmuu kan biraa akka ibsutti gandi fixii boqqoo jedhamu guutummaa guututti barbadaa'eera. Hidhattootuma afaan Amaaraa dubbatantu haleellaa raawwate. Naannoo sana hidhattoota afaan Amaaraa dubbatan malee humnoota nageenyaa dabalatee qaamni hidhatan jiru. Haleellaa kanaan namoota nagaatu ajjeefame. Mana qonnaan bultootaa gubanii lukkuu osoo nambisin nu saaman. Namni hunduu lubbuu isaa baafachuuf waan horate dhiisee fiige. Waan nyaannu hin qabnu. Kadhannee nyaachuufis magaalarraa kiiloomeetira 30 hanga 40 fagaannee jirra jechuun waan uumame gadda cimaan yaadata. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa Mustafaa Kadir waajirri godinichaa buqqaatota aanaa Sibuu Siree fi Limmuu jiran dhaqqabuuf yaalii taasisaa jira. Hanga ammaatti midhaan kuntaala 20,000 godina Wallagga Bahaatiif ergine jechuun Addis Istaandarditti himus qabatamaatti gargaarsi jedhame kun buqqaatota kana dhaqqabuusaa hin mirkaneessine. Aanaa Limmuurraa buqqaatota 12,000 akkasumas aanaa Sibuu Sireerraa buqqaatota 15,000 galmeessuu kan dubbatu aangawaan kun walitti bu'iinsi jiru lakkoofsa kana jijjiiruu akka danda'uu fi sababuma walitti bu'iinsaatiin iddoowwan gargaarsi hin dhaqqabin akka jiran himeera. Dhimma humnaan deebifamuu buqqaatota aanaa Sibuu Siree irratti garuu yaada kennine. Dhimmoota akkanaa waajjira nageenyatu quba qaba jechuun ofirra dabarse. Hagayya dabree walitti bu'iinsa godina Wallagga Bahaa keessatti mul'ate irratti hidhattoonni Amaaraa hirmaachuu gabaasaaleen hedduun dhugoomsaa turan. Gabaasaaleen onkololeessa darbe keessa bahaa turan immoo hidhattoonni Amaaraa daangaa Oromiyaa ce'uun amaartota godinicha keessa jiraachaa turan waliin ta'uun uummata godinichaa irratti haleellaa gaggeessuu agarsiisu. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa rakkinicha qoratee ibsuuf fedhii dhabus walitti bu'iinsi hawaasaa akka hin uumamneef dursee akeekkachiisee ture. Ji'uma sana keessa haleellaan namoota nagaa galaafate kun qaamolee hawaasaa of eeggannoo isaaniitiif hidhachuun himameef akka raawwatame eere. Haleellaan dabareedhaan Oromoo fi Amaara irratti gaggeeffama. Hawaasa lamaan gidduu dhiphinnii fi sodaa walitti bu'iinsaa jiru guddaadha jedhee ture koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kun. Walitti bu'iinsi deddeebi'ee Wallagga Bahaa keessatti uumamu kun walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota Amaaraa gidduu jiru wajjin wal qabata. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota Amaaraatiin waraana bilisummaa Oromoo lolu akka tarsiimootti fayyadamaa jiraachuutu himama. Jiraattonni godinichaa yoo dubbatan hidhattoonni Amaaraa erga waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shaneedha jedhee waamu wajjin walitti dhukaasanii booda deebi'anii hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuu jedhan. Ji'oota muraasa darban keessatti qofa Oromoonni 10,000 lakkaawaman aanaa Sibuu Siree, Limmuu, Guutoo Giddaa, Kiiramuu fi aanaalee biroo irraa qe'ee isaan irraa buqqaaniiru. Buqqaatiin kun ammas haala hammaataa ta'een itti fufeera. Godina Wallagga Bahaa bakka garaagaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaa kanaan qabeenyi jiraattotaa manca'ee lubbuun namootaa akka malee galaafatamee jiraattonni hedduun baqataniiru. Rakkinichi ammallee hin dhaabbanne. Namoonni 100,000 fi 28,000 fi 200 caalan rakkoo nageenyaarraa lubbuu baraarfachuuf qe'ee isaanirraa baqatanii rakkoo hammaataa keessa akka jiran bulchiinsi godina Wallagga Bahaa amanee jira. Finxaaleeyyiin afaan Amaaraa dubbatan kana maqaa dha'uu baatanis bulchaan godinichaa Alamaayyoo jedhamu finxaaleeyyiin afaan Amaaraa dubbatanii fi qaamolee nageenyaa Oromiyaa fi jiraattota nagayaa irratti dhukaasa banan akka jiran wayita himetti haalichi hammam ulfaataa akka ta'e haaluu hin dandeenye. Jeequmsa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa raawwataniin godinaaleen Oromiyaa gara lixaa hedduu rakkoo nageenyaa addaatiif saaxilamanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi caasansaa nageenya lammiilee tiksuuf takkaa'uuf fedhii hin qabu yookaan dandeettii hin qabu. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti dirqama mootummaan tokko nageenya lammiilee tiksuuf qabu sadarkaa gadi aanaadhaan iyyuu baachaan jiru. Haala jiru kanas ibsee deeggarsi barbaachisaan akka taasifamuuf gochaan jiru. Kana malees gargaarsi namoomaa namoota buqqaaniif akka hin taasifamne odeeffannoo ukkaamsuu fi danquun hojjetamaa jira. Haala kana keessatti haqni uummata kanaa akka malee danqameera. Lubbuun namaa akka maleetti ba'aa jira. Qabeenyi manca'aa saamamaa jira. Manni nama waliin gubataa jira. Lammiileen lakkoofsa guddaan buqqaanii jiru.
kan faffaca'anii fi achi buuteen isaanii hin beekamnes hedduudha. Gabaabumatti lola gaggeeffamaa jiru kana keessatti eeggannoon lammiilee nagaaf taasifamuu qabu bu'uura seera biyyattii fi sanadoota idil addunyaa biyyattiin raggaasifteen hin taasifamne. Odeeffannoon barbaachisaan miidiyaalee fi dhaabbilee mirgoota namoomaa akka hin dhaqqabnellee danquudhaan haala kana hammeessuun waan dabaati. Lammiilee buqqaaniif gargaarsi namoomaa hatattamaan kennamuufii qaba. Haalli qe'ee buqqaatotaa hamma nagaa ta'uu mirkanaa'uttis humnaan deebisuun dhaabbatee bakkuma jiranitti yookaan bakka dhaabbileen gargaarsaa gargaaruu danda'anitti qubachiisuun barbaachisaadha. Goolamne torban walitti deebina. Qopheessituun Urjii Waariyooti. Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isiniif dhiyeesse immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaa keessa tura. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.